jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota Caa Miidiyaa Neetwoorkii guyyaan tanaa qophii addaa kan torbaanitti yeroo maree isiniif dhiyeessinu qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophii keenya wajjinis gaa kan asitti argamu kan hojii asitti argamu Injiinar Mahammad Yusuf fi Injiinar Mahammad Yusuf gaa asitti hojii argamu keetiif galatoomii isin jenna. Akkasumatti gaa wannoonni kaafnee irraa so'innu akkuma qophii torbaan itti isin dhiyeessinu keessaa qophiin addaa isii taqa. Qophii kanarratti gaa wantoonni kaafnee haasofnu wantoota torbaan kana keessa biyya teenya keessatti raawwatame irraa wannoonni biyya teenya keessatti raawwataman torbaan kana keessatti weerara hawaannisaa guddaa kan biyya teenya weeraraa jiru. Weerarri hawaannisaa kun gama tokkoon akka baranaa hin agarre jaan uummanni jechuudha uummanni biyyattiidha. Hawaannisni dur akka beekamutti biyya teenya keessatti yeroo takka dhufeeti irraa deemee bakka biraatti irraa qubate jechuudha. Amma gama kanaan torbaan ifi deema wanni kun egaa biyya teenya irra qubatee miidhu jiru jechuudha. Kanarratti gaa mootummaan Itoophiyaa ta'u gargaarsi inni uummata cinaan dhaabbachuu jiru maal fakkaata? Hajoo irratti haasoo deemnu meegaa maal meegaman jechuudha. Mootummaan kun akka ilaallutti yeroo itti hawaannisni kun biyya teenya weeraraa jiru oomisha silaa uummanni waggaatti oomishatee jiraatuun jechuudha. Mootummaan kun silaa hawaannisa kana irraa baraaruu qaba ture garuu mootummaan yeroo laallee waan biraa keessa jira gama uummataan jiru jechuudha. Gama paartii isaa cimsachuu fi akkaataa ittiin filannoo kana gaggeessinu irratti maranajee yeroo mara kaadiree isaatii wajjin waan mari'ataa jiru malee waa'ee uummataa quban qaba jechuudha. Kanarratti meegaa mootummaan dheengadda yeroo itti walloo keessatti hawaannisni kun dura mul'atee uummata keenya walloo qabeenya isaanii jalaa fixaa ture sanatti guyyaa san yoo yaadatte jechuudha mootummaan Abiyyi muummichi ministeeraa duraanii Abiyyi jechuudha wanni godhaale paarkii Inxooxxoo eebbisee achitti taphachaa oole akka ijoolletti. Mee mootummaan kun dhugumatti silaa uummata kanaaf dhaabbate dhugumatti silaa badhaa'ina jaanii wanni kun irraa eegamu ture taata. Dhugaa dubbachuuf gaa namni kun sii galee ilaalchee akkuma yaada isaati wal dhaba. Dhugaa dubbachuuf silaa wanti dursa kan namuufi qabu lubbuudha qabeenya akkasitti tokko sii galee. Gaafa hawaasni kun akkasitti miidhaan cimaan kun irra ga'e hoomaan hawaannisaa kun akkuma guutuu Afrikaatti warra Afrikaa keessatti balaa cimaa geessisaa jira. San keessaa biyyi teenya takka biyyi teenya keessattuu gammoojjii gadhaanaa kana hedduu miidhaa jira. Isaan kana keessa gisee miidhaan kun dila kana irra qaqqabsiisu itti usanii dhiisanii ilaalanii ilaaluma jiran. Hanga miidhaan kun babal'atu itti dhiisuu isaanii kaniitu yookaan dursa kannanii fi waan kanaaf haala barbaadu furmaata barbaadu dhabuu isaaniititu miidhaan kun daran akka hammaachaa miidhamtoonnis waywaachaa miidhamuu isaanii kana kanaan gahee. Amma bakka kanatti wanni jiru mootummaan kun yoo akka mootummaatti dandeettii ittiin hawaannisa kana uummatarraa ittisuu hin qabaanne hamilee uummatatti horuudhaani. Gama kaaniinis amma barra yoo laalle mootummaan biyya teenya ta'ollaa jennaan gaa Tigraay yeroo amma jiru tana keessatti Tigraay yeroo itti hawaannisni naannoo si dhufe Tigraay biyya gammoojjiitti gisee hawaannisni naannoo sanatti argame hanga deddeenitti waraanni dhaga'e waan sana irratti isaa ture jechuudha. Kana yoo ilaalte Oromiyaa keessatti nagartu waan kana ammaa. Oromiyaa keessa waraana deemee uummatarraa akkasitti hawaannisa dhorku hin jiru. Soo kun maaliif tu danda'e mootummaan kun dhugumatti uummataaf yaada bilchaataaf midhaan san dhugumatti ni qaba jettee yaadda maaliif akka afaan hin jirutti paartii maqaatti ilaalte mootummaan biyyichaa jiru kun jechuudha. Kan yeroo isaatti gubatte kun badhaa'ina jaa. Egaa badhaa'ina ta'e maaliif dila kana uummatatti jechuudha qoosaarra jira nama fakkaata yeroo amma jiru kanatti mootummaan kun. Akkas jechuun mootummaan kun sii galee waan hojjetu kana keessatti maqaa barbaada. Waan miidhaa geessifame irratti lubbuu namaa ta'u qabeenya haa ta'u waan maqaa isaa tuqu yookaanis responsibilitiin mootummaatti gaafatamame waan akkasii yookaan miidiyaa kiloos godha yookaan akka hin dubbatamne godha akka maqaan isaa tuqamu xuraa'uun barbaadu miidiyaan hawaasummaa kun teekinooloojiin fiddee hawaasa hunda beeksistee namni waan beekas qabu gaafa wanti fedhe raawwatame hunda ol darbuun maqaa isaa yookaanis waan inni akkasii dhiyeessu san jalaa baasaa jirti. Inni garuu deemee arra eega sagantaa waa meeqa taphatee tapha quufee booda arra dhaabbata gamtoomanitti wajji bilbilaan marii geggeessanii turanii
marii bilbila kanarra geggeessan keessatti waan si ajaa'ibu wanni inni jedhe marii bu'aa qabeessa ta'ee geggeessinee jirra. Waan geggeessan san hin himne ifa inni godhan hin jirtu. Miidhaan akka isaan biyyattiitti jechuudha irra gahee hanga naannoorra gahee hin himamu kiloos godhan waan akkanaas akka guutuu addunyaattis gargaarsa isaan gaafatanii wanni godhameef sanis hanga naannoo ijaaramuunis kiloos ta'ee jira hin beekamu jechuudha. Waa malee waan dho'isan jechuudha. Yoo waan gaafatan san irratti hanga barbaadan hin arganne yoo waan gaafatan san irratti deebiin kan nameef quubsaa miti waan kan nameef waan hin beekamneef mariin geggeessine marii bu'aa qabeessa marii bareeddu geggeessine jaameetuma afaan waan gubbaa dibanii dabalan jechuudha. Gama tokko furmaatan ta'uu bar furmaata waan tahaa silaa waan argatan sii galee gargaarsa argatan haa ta'u waan qaban ifumaafuu qabeenyi qaban yookaan keemikaalota qaban hangana qabna hangana namummaa hawwaannisaa ittisuudhaaf hojii jalqabnee jira hojjetamuu qaba jaameeti raabsamuu qabu guutuu bakka hawwaannisiin irraa argame kana hundatti jechuudha. Amma barra jechuun amma formulaa biyyeeti silki namaa jinaasuun biyyoota garagaraatti arraabaloo jinaase FBC waliin gabaasa guddaan EBS yoo ilaalte kanuma gabaasa caalaa muummichi ministeera Itoophiyaadhaa guyyaa irraan tana bilbilaan mootummaa biyya kanaatti hojii wal maratanii mootummoota gamtoomatti hojii wal maratanii waan aan akkam fakkaatutti akka deeggarsa alaadhaan qaba jaanii uummanni xiqqashootti mufii keessa hin galleef na fakkaata malee waan mootummaa kana wajjin uummanni biyya mootummaan biyya alaa marichuu jiru. Maaliif mootummaa nama jiru kun ififuu mootummaa seeraanaati. Yeroo itti seeraa kanatti yeroo itti filannaan silaa geeffamee biyyisan keessatti karaa filannaatiin biyyisan bulchuu danda'amu keessatti inni akka shiftummaatti amma aangoorra jiru jechuudha. Kun ammoo uummata sossobuu fi deeggartoota isaa sossobuuf waan akkanaa waan boocanii uummatatti as baay'ee fakkaata akka jetti. Meegaa yoo gama hawaannisaa kanaan eegaa hangana jennee booda waa'ee hidhamtoota siyaasaa Oromoo hayyoota Oromoo jechuudha. Hayyoonni Oromoodhaa kanneen qabsaa'anii uummata kana asiin gaan keessaa gurguddoon warra akka Obbo Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo irraa akka Jaal Abdii Raggaasaa hundinuu amma hidhaa keessatti argamu jechuudha. Garuu uummanni Oromoo ta'u bakka kanatti gisa akka ilaalte cal jaanii jiran. Calii kanarratti ni irraanfatamanii wanni mootummaan Itoophiyaas barbaadu kana. Jara kana akkanatti Oromoo irraanfachisanii Oromoo jidaanii waan barbaadan irra dalaguudha. Hayyoo isaanii kana uummanni Oromoo maaf calleessa bakka kanatti. Akkuma inni fakkaata malee uummanni Oromoo lafa jalaan harka lafa jalaatiin dalagu jiran fakkaata. Maal dalagu jiran fakkeenyaaf mee? Waan kana jaamee himuu amma ija siyaasaatti gisee ilaallasee galee akkana jennee ifa baasnee bilchaginnaan san fudhattee waan irratti hojjettu akkuma walii galaa gubbaa qabnee gubbaa deddeemneetuma hojjechuu jiran malee hin rafne maaliif nu beektaa qabsoon itti fufti osoo hin beekamin bakka takkaa dhooti. Maaliif tarsiimuun qabsoo Jawaar baaseef ni beekan namni hundi waan Facebook kan hordofaa jiruuf ni beekanii fi ni hordofaniif. Oromoo gisee kana ilaaltu dhugaa dubbachuudhaaf amma xiqqasha waaqa qabbanaa'ee fakkaatti. Biyyoon ifa kana irra dibaa gubbaa lallaalte jechuudha. Kana garuu wanni kana kakaasaa qabsoon artiin gootu walleedhaan gootuu fi sooshaal miidiyaa kanarraa hayyoonni garaagaraa haasawan miidiyaa garaagaraatiin dabarsan yookaan barreeffamaan barreessan kun qabsoon raffistu. Qabsoon akka rafne gooti. Qabsoon hanga nuti rafnee muuyinwaan hanga nuti rafnu wanni nun goone akka nuti rafne wanni nun goone waan miidiyaa irraa sooshaal miidiyaa irraa barreeffamuu fi yookaanis miidhaa biyya keessa gaggeeffamuu fi hayyoonni dubbatan kun nun raffistu sii galee. Saniif waan akka yaada kiyyaatti namni yoo nifi xiqqashoo caljee tarsiimoo jijjiirachuu jira yookaan bifa duraan itti deemu haa ta'u qabsoon tuni akka waan qabbanooti osoo hin ta'in akka waan miila fudhachuun xiqqashoo hafuura baafannaa qabsoo keessatti hafuura baafatanii fa'aa itti tarkaanfatan qabsoo tokko chaanaala tokko gara chaanaala biraatti ittiin tarkaanfatan akkasitti waan mareechuu jiran akkasitti waan qophaa'u jiran jeetii yaadaan dhimma akka yaada kiyyaatti. Gama tokko namaan tana wanni jiru ibsa qeerroon bilisummaa Oromootiif baaste kanarratti yeroo ammatti baaftu kanarratti wanni jiru formulaan ittiin wayyaana birraa kaasanii fi formulaan kun gargar ta'uu qaba waan juutu uummata gidduu deemaa jira. Maaliif yeroo amma gabbaan harka duwwaa giseenii fi mootummaa kana dura dhaabbatan ni agarta. Dheengadda waan baaletti ta'e waan harargee yookaan bargeetti ta'e. So sijjeessuudha mootummaan kun gabaabdumattuu qawweessa gubbaa dha'uu fi cidha hin jirtu cinaa dha'uu hin jirtu. Alaa tolu akkamatti si dhahee sijjeessuudha gabaabdutti wanni inni uummata jiru jechuudha.
kanarratti uummanni Oromoo too qeerroon Oromoo too halkan guyyaa karaarratti bahanii harka duwwaa mootummaa kana nyaadhamuun tun akka waan ifataa deemuutti fakkaatti uummanni Oromoodha. Awwaaloota akkas jeen malee yoo an fakkeenyaaf silaana ta'e mee maal godhuu qaban jettee silaana gaafatte maaliin jaanii beektaa? Sochii dur takka gaafanii fi xaaliyaan ofirraa biyya buqqifnuu fi sirna dur keessatti hiripheerolaa waan jedhamu jechuudha. Baateeti waa balleessitee qawwee boojitee bosona deebitee waa qofattee beessa. Amma asosuma jechuun qawwee takka qawweedha 3 4 biyyuma keessaa qaamuma waraana hidhatee jiru kan fakkeenyaaf biyya xiqqaa qawwee wayyeeffatte dhuftee tuma poolisii qaamuma poolis steeshinii naannoo yookaanis magaalaa yookaanis aanaa baadiyyaa keessa jiru kana zarafte kana boojite rootee marsiteeti to'annaa kee jala galchitee kana harkaa qawwee fudhatte osuma jettuuti qabsoon tee cimaa dhufti hawaasni makamaa dhufaa atis humna horachaa dhuftaa meeshaa qabaachaa dhuftaa meeshaa alaa eeggachuu miti namarraa meeshaa kana biyya keessa jirtu akkasitti boojitee ajjeesuun bar isaa yoo mana teesses yoo harka qullaa baates qabsoo nagiyaa itti lafaa wantoota qabsoo nagiyaan bilisummaan nagiyaan yookaan qabsoo nagiyaan namni dabarsa seeqannu abadan addunyaa kanarra nagarreera dhageenyeettis hin beeknu moo hin jirtu san qabsoo manaa maatii jechuun qabsoo nagiyaan dabarsanii namaa kannan silaa akka dhugaatti jechuudha. Amma saniifoo amnaasar gola godhaaf yoo gafa saniin akkasitti deemanii irra mootummaa kanallee hafuura tokkotan. Amma akka amma yaada keetitti mootummaan kun jechuudha eegaa asgee weerartuu ta'ee jira jechuudha. Inni weerartuu xaaliyaan san caalee jira mootummaan kun. Kanarratti uummanni Oromoodhaa gamtaadhaan waan qabuun fakkeenyaaf naannoo Harargeetti olaaltee mancaa jira. Sigalee haroo olii kana gamashaa olaaltees waraanaa fi waan garaagaraa jira. San caalaa kan isaan akka bara dursanatti itti duulu jira. Ifa maasarratti takkeenya. Mootummaan kun akka qaama akka biyya bulchutti jechuudha mootummaa tokko miti. Qaamni itti gaafatamaa mootummaa kanaa yookaan qaamni hangaa olaanaa mootummaa kanaa Amaaraa Kililii dhaqee Dabras maali? Beenishaangul Gumuz. Laa jechuun kiyya Amaaraa Kililii dhaqee jechuun isaa inni Amaaraa Dammaqa Mokonii jechuu barbaadee gabaabtuudha. Akka waraanni akka Amaarree sabni sana akka hidhatu hidhannoodhaan akka cimu labsii dabarsuu jechuun yookaan hidhachiisa jechuu bara karaa biraatiin yookaan hidhannoo qaban san daranaa cimsachuu jechuudha yookaan ammoo waan isaan barbaachisu qaama hidhannoo isaan barbaachisu kabiraa guuteef jechuu akka guutamuuf akka isaan argatan godhuudhaaf amma sabni sana hedduu isa jaalataa maaliif isa jaalataa waan hidhachiiseef jechuudha. Amma yoo karaa Oromiyaa dhufte yoo hidhattee Oromoon shanii dhaqaabaa damaarreedhaa yookaan biyya diidii yookaan maqaa biraa maqaan taane moggaasanii fi bakka kanatti Dammaqa Mokonnan wanni uummata naannoo sanii akka hidhatan ajii dabarsee ture. Wanni san godhameef Beenishaangul Gumuz irratti fi daangaa san irratti uummata Beenishaangulii fi naannoo san waldhaa jiraachuu naannoo Amaaraa san. Kanarratti uummanni naannoo sanitti waan dhumaa jiruuf uummanni Amaaraadhaa haa hidhatanii jee. Okay, bakka kanatti bakkuma ta'an irratti hin siqabu. Gaafa uummanni Amaaraa kun ammaan dur guyyaa tokko isa nama 400 Beenishaangul Gumuz irraa ajjeesan san maaliif Beenishaangul Gumuz hin hidhachiisin gaafas gaafa Amaarri Beenishaangul Gumuz hidhee cal namni irraa dubbatee hin jiru. Miidhaa gaafa okay. Har'ata isaanii amma kana caalaa ammas maaltu jira beektaa uummanni Oromootii fi uummanni Somaaliidhaa gaafa olloon san nama miliyoona meeqa tilmaaman jechuudha achiraa buqqee. Uummanni keenya achiraa buqqeessan kadaan gaaratti halkanii guyyaa uummata Somaaliyaa kanaa wajjin waldhaa jiru kun irra caalatti kadhawamaa jiru uummata Oromooti. Meeshaan ittiin uummanni sun itti dhufu jiru meeshaa gurguddaa hailiin poolisii naannoo Amaaraa Somaaliyaa jechuudha. Meeshaa gurguddoon uummata keenya kana dhufanii dhahaa turan. Yeroo kanatti difeensi firaa godhaa jaanii uummata keenya meeshaan qawween takka rasaasni tokko kan namaaf hin jiru. So saniifuu garaagarummaan Itoophiyaa san keessatti yoo akkanatti itti fuftee eessa dhuqoof deemti Itoophiyaan tunu. Tun ifaa obara argitee saba Oromoo irratti cunqursaan amma fakkeenyaaf wannumaan akka Taayyee Danda'aatii fi Maarree Qonii dargaggoon tokko gurmeessanii akka waan isaan kabajan isaan deeggaranitti dargaggoo badhaadhinaa dargaggoo baasanii fi walgahii teessisanii guyyaa 4 fakkaata ibsa ejjennoo ofii baasanii fi ibsa ejjennoo isaan baafatan qeerroon baafatan jaanii maxxansan.
Kanama mallattoo isaanii takka dhalatamu kana rabbisaan gombisuun jaawwatan. Bifamtu amma waliin jechuu barbaadu gisee Oromoo irratti roorroon akka gaggeeffamtu namni nuti komachuu qabnu jira kan namni nurratti miidhaa fi rakkoo cunqursaa hunda nurratti deemu jirus isaan kan maaliif isaantu qaama Oromoo bakka bu'ee hojjechuu jira wajjin dura dhaabbatanii Oromoo kanarraa silaa warri ittisuu danda'u isaan ture garuu fudhataniiti Oromoodhaan facabsu Oromoo ta'e tan. Isaan gobonummaa ta'uu isaanii kan namteef jirti. Mee magaa gara gaafatan sadaffaatti yoo tarkaanfannu addi bilisummaa Oromoodhaa ibsa baaftee turte. Ibsa isaanii kunis mootummaa cimsaa Oromiyaa irratti dhaabbachuu qabaadha. Wanni kun Oromiyaadhaaf yeroo kanatti ni barbaachisa. Itti addame mati. Akka yaada hiyyatti ani sirriitti ni barbaachisa maaliif mootummaan seera qabeessa ta'ee biyyattii keessa jiru aangoon isaa waan dhumattee jirtuuf dirqama mootummaan cimsaa ijaaramuu qaba silaa. Kuni waan adda isa godhamu mootummaa cimsaa hamma dabree kanaaf 1991 irraa kan adda wanni isa godhutu jira. Wanni adda isa godhu maali ammaa kuni kan mootummaan paartii ABO yookaan adda bilisummaa uummata Oromoo kun baafatte kana ibsa kana jechuudha si galee waan namni dubbatu jire waan jedhu bira callisanii kan adda isa godhu kan bara 1990 takka UK fi dhaabbattoota biyya alaa kan keessa seenaniitu jira interfeer godhanii isa galanii kan keessa galu wanni qaamni biraa qaamni alaa keessa galee jiru. Bakka kanatti waan takka waan sodaatamu jiru takka jira. Dura hidhamtoonni Oromoodha hayyoonni Oromoo kan hidhaabanii eegasbooda mootummaan cimsaa dhaabbachuu qabaa jiran. Ana akka keenyatti silaa akka jechuudha opiniin keenyatti akka ilaalcha keenyaatti silaa hayyoonni Oromoodha hidhaasanii bu'uutu dirqamaan yaadura. Maaliif jennaan jette mootummaan cimsaa gaafa dhaabbate namni akka naannoo ofiitti jabeesseeti kan biqilsa wajjin yaarachuun jechuudha. Warri naannoo ta'e jabeessuun ta'e Oromoo jabeessuun Oromoo humnattoon hundoos hayyoota keenya nurraa hidhaa jiran kana jechuudha. Silaa jalqaba duratti kana bakkaan geenya hayyoonni keenya erga baanii booda deebiin mootummaa cimsaa kan dhaabu ture caala jeetiin fudhadha akka jetti. Maaliif Oromoon amma yaadni si takkaa miti. Wanni waan beeki waan diinni keenya barbaaduuf keessa seennee jira nuti. Maali sana yeroo hundaa'u faffaca'insa keenya jechuudha. Ifi keessa jabaa tokko dhabu jechuudha. Jabaa keenya eeganuu keessaa qaban booda mootummaan cimsaa sanis yoo dhaabbate nu afaan fajjeessinatuma haaretti gabrummaa biraa jiru dabarsan. Warri waan kana bakka tanaan gahee akka Oromoon tokkomtee fi sagalee Oromoo bakka takka walitti qabee uummata Oromoo mataa hidhee harka hidhee walitti deemuu danda'uun hayyoota keenya hidhaa jiran kana jeetiin amana keessatti egaa dura irratti silaa uummanni Oromoodhaa bakka tanatti jajjabaatanii hayyoota keenya hidhaa jiran kana biyyi takka hidhaa jiran kana hidhaarraa baafachuutu dursaan jaakka jetti. Meegaa gara gaafii itti aantutti yeroo deemnu mootummaan Itoophiyaadha akkuma jeetti federaalaadha. Akkuma jeetti naannoo Tigraay irraa gargaarsa kutatee jira. Gargaarsa kanarratti waa'ee dheengaddumoo ilaalte torbaan kana keessa jechuudha. Maaskii naannoolee biraa hundaa fayyadamtee naannoo Tigraay hin hiramne jalqaba durarra kanarratti jechuudha yaalee haggeessan isaanis kanarra maal jedhameeti. Dhugaadha. Kanarratti waan duraan dhaabachaa ture waan waadatii wala namni nama dila kanaatu isa hordofame mootummaa jechuun waan jecha amma dubbate kana beekte hojiirra oolcha jaalli nama hedduutu isa eegaa ture si galee. Ani uummata Tigraay hin miidhu hin dha'u yoon maaksii ergiif malee jedhe. Waan afaan hin jee sanumaa hin goone hin guunneef jechuudha. Maaksii sanuu hin ergineef amma hin erguufi jechuudha. Amma gochee kanaa maal mul'isaa yoo waan takka hin godhaa jee hin godhu jechuudha. Maaliif hin godha jee hin goone. Saniif amma kun maal mul'isa jechuudha karaa biraatiin akka laaleetti jechuudha daataa sanarratti barattootni Oromoo bara kana yuunivarsiitii deeman miliyoona 20 fi yookaan yuunivarsiitii deeman qofaa miti kutaa tokkorraa galee hanga yuunivarsiitiitti jiran barattoota miliyoona 20 akka Oromootti jechuudha kan baratan kan maaksiin kan namuufis miliyoona 20 kan naannoo Amaaraa keessatti waliigala jalarraa haasan gara gubbaatti miliyoona 10 cinaa Oromooti jechuudha kan biraa cinaa Oromoo godhan malee Oromootu caalaan malee daataa kunuu sirrii miti haa ta'uti kanaa ol ammas Beenishaangul Gumuzii fi kuma dhibba seetkoo waa xiqqoo fakkeenyaaf naannoo Somaalee Affaar Dabuu kun lamaan walitti sadeen jechuudha naannoo sadeen kun guddaa walitti miliyoona 10 jechuun 8 haaluun walitti miliyoona 10 Amaaraa Kililii Dabuubii fi
jechuun uummata kibbaatii fi Somaalee fi Affaar kun hundi walitti Oromiyaadhaa wajjin wal qixaa jechuudha. Daataan maaskiin kan nama kun. Maaksiin wanta kan namaaf diidam jara afranii walirratti Oromiyaa wajjin wal qixa kannaniif. Kana yoo jirra dhagee yookaan isin beekanu Oromoof gargaara Oromoo warra biraa jechuus danda'a nama kana keessatti dursa kenna. Maaskidhaa qarshii shanfaatan maluun. Zanuu Itoophiyaa raasuun ta'in gargaara sana raasee. Waan biyya alaatii galee kun cufti. Kanarratti gaa mootummaa Itoophiyaatii fi jechuun mootummaa ollaa keenyaa jennu Tigraay ammaan tana hedduu takka waldura dhaabbannaa cimaa gaggeessaa jiranii. Gama tokkoon mootummaan amma biyya gaggeessu jiru kun yeroo isaatti hubatamu jechuudha. Tigraay bulchuu hin dandeenye. Ilaa yoo mangamatti Tigraay kana wajjin qabsoo waldura dhaabbannaa gaggeessanii inni Piraayim Ministirummaa isaa ta'a afaan qawweetiin biyya tana bulchu jiru kun ilaa hangam takka deemtii sangaa itti chaana waan agarru ta'a jechuudha. Meegaa sagantaan keenya gara gola baataan deemaa jirtu jechuudha. Uummanni Oromoodha. Miliyoona meeqa jettisa? Uummanni Oromoodha. Uummanni Oromoo miliyoona meeqa? Tilmaama miliyoona 60. Miliyoona 60. Koolii jaama beekte maaliif 115 ta'ee jira makka guutuu biyyattii jechuudha. Daataan istaatiksiin amma baajinni ramadamee osoo istaatiksiin dalagamu deemu sababa koronaa deemaa jaaniitti dhiisanii turanii bara kana bari lakkaa'amne. Isteet godhan jechuudha. Ni gas tilmaaman sii galee. Tilmaamaan jechuudha. Soogaa ammaan ta'an uummanni Oromoodha miliyoona 60. 60 olii bari isaan tilmaama isaanii ta'a. Miliyoona 60 kun Tigree miliyoona yoo fagaatte miliyoona kudha akkana taati. Kudhaniin guutuu akka duraanuu 5 turte amma nu dabaltee bakka 7 haa. Uummatuma gana jidduu jiru jechuudha. Soogaa uummanni gana jidduu jiru kun biyya isaanii kabachiisifatanii mootummaa Itoophiyaa kana lubbuu fidaa jiran jechuun mootummaa federaalaa kana. So uummanni Oromoo miliyoona 60 taane hayyoota keenya kan hidhaa jiru kana hidhaa baafachuudhaaf maaltuutu akkanatti nu tursiise. Wanti nu tursiise. Kana gidduutti rakkina tokko kan rakkoo jira bakka kanatti. Rakkinni garuu maaliif walirratti usuun tun heddummaatti. Yoonni fakkeenyaaf hawwataa keessaa guyyaa raantana hiriirri karaa cufaatii fi maadaan kun gaggeeffame naannoon biraatti yoo gootee bara mootummaan kun bakka bakkatti hirameeti humna dhabaa bara. Kun maaliif akkanatti Oromoo tana boodarratti taasifameeti. Wal dhagoof wal jala deemuu tana maa dadhabne. Oromoon afaaniin tokkummaa wal dhageessee maal waggaa meeqa dura dubbatamaa ture. Jaamaa ture hojiidhaan gisee bani yookaan namni yoo dhaamsa dhaammatu Oromoodhaaf tokkummaa humna wal dhagoo qabdii wal jala yaa'u qabdii numa dabarfama. Akka dhaamsaatti ni dabarfama. Akka hojiitti gisee ilaallu garuu lafarra wanni jira. Waan akka wal qoqqooddii mul'atu kutaan tokko kutaa biraa irratti eeguun kutaan tokko immoo qabsoo fidaa kutaan biraa rafee fidaa jechuudha. Akka waan akkasitti walirra eegalsii galee. Amma dhugaa dubbachuudhaaf qabsoon tun hanga ammaa keessatti himaa jirtu argaa jirra. Dubbachaa Arsumaa fi Harargee dubbachaa turre amma duraas karaa biraatiin hedduun shawaan marqaan taane hafallaan kajeelan faan nuun jechaa turani. Akkas qabsoon akkana taate jechuudha. Maaliif akka waan warri shawaa namni san shawaa bakka bu'ee shawaa guutuu bakka bu'eetti shawaan akkanaa miti jeelutti himu jira. Inni nama tokko maal ture haleessa maal ture namni kun sii galee akka dhuunfaa takka yaada isaatti lalisaan marqaa miti lalisaan marqaa miti yaada nama tokko jechuu qaba yaada dhuunfaa isaati malee shawaa bakka bu'ee guututti jechuun jechuu barbaada. Maaliif wanni yeroo hin taanes fincilli taanes yeroo hedduu wareegama guddaa nama kafalchiisa waan taateef uummanni Oromoodha akka wareegama guddaan kafalletti qabsoo geessuudhaaf waan ta'e takka jechuudha. Bakkuma takkatti gaggeessanii maaliif gaafa Jawaar Mohaammed yoo yaadatte bara 2016 keessa Koolmaa Qorjaa keessa hiriira guddaa akka biyya isaa ture ni yaadatte magaalaa 360 keessatti hiriirri sana gaggeeffame. Yeroo sanatti sodaa guddaa uuman hiriirri akkas Itoophiyaa gargaareessan jiru sodaachisan jiru. Sababa uummanni Oromoodhaa arrallee karaa san qabatee itti deemuu qaba. Maaliif tarsiimoon qabsoo Oromoodhaa waan haaraa irra itti baasanii miti. Waan nama dura jirurra harama duraan jirurra deemuu jira waan taateef uummanni Oromoodhaa bakka takkaan tokkummaadhaan qabsoo Oromoodhaa cinaa dhaabbatee hayyoota Oromoo kamiidhaa jireenya baafachuu dirqamaa jennee jechuudha. Meegaa odoo sagantaa ta'e xumuruu duratti dhaamsoo qabaatte uummata keenyaaf dhaamate akkasumas sagantaa ta'e xumurraa. Ani dhaamsaa akka waliigalaatti dhaammachuu barbaadu namni dhuunfaa yaada dhuunfaa waan barbaade jechuu danda'a karaa feesbuukaa kanaan yookaanis karaa yuutuubaraatiin karaa miidiyaalee garaagaraatiin namni yaada isaa
dhuunfaadhaan ibsachuu danda'a waan itti dhaga'ame beekte. Saniifuu namni kan dhaggeeffatu jechuudha. Dhaggeeffataan waan isaa ta'u keessaa guurrataa waan itti amanee fudhatee itti hojiirra oolcha yookaanis fudhatee nama biraatti daddabarsaa yookaan odeeffannoo dabarsee namni biraa akka hojiirra oolchu godha. Saniifuu ani dhaamsiniin asirratti qabu warreen sooshaal miidiyaa kana gubbaarraa odeeffannoo dogongora haa ta'u jechuun tarsiimoo qabsoo kan akka waan labsii qeerroon baastutti baasanii namaa kennan haa ta'u waan nama dogongorsiisaa namni albee dubbatu cufti jechoota isaa keessaa dogongora eeggachuu qaba waan dubbatu kana keessatti maaliif jechee wanni lakka bahee baanaa takka waliin daddabraa waan dabratooni namoota biraa hedduu dogongorsiisuu danda'a waan nama dogongorsiisuu irraa osoo of qusataniin jedha. Warreen fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa kanarratti hedduu beekaman keessaa yoo ilaalte yeroo hedduu waan gaarii yosumaatis isaan hordoftu yeroo takka waan qirsa waan jechuun hin taane fa'aarratti argite bakka jibbita walii gala namoota sana hordoftu fa'aadha. Amma namoota waan akkanaa dabarsan kun of eeggannoo osoo godhanii jechuudha waan haasa'an keessatti namni ilaalchi siyaasaa nama iyyuutu adda adda. Akka mataa isaatti akka dhuunfaatti akka waan itti dhagahamu namni waan itti dhagahame hunda dabarfata haa dabarfatu abbicha audiyaan abbichi dhageeffatuutu waan san keessaa guurrata sii galee ta'uuf ni fudhata ta'uu baatu ni dhiisaa sii galee. Ani kaniin jootanaa hayyoota hundaanuu akka walii galaatti wanni odeeffannoon asirraa toora sooshaal miidiyaa irratti dabaru kana hundi bifa sii galee nama dogongorsiisneen yoo dabare gaarii na fakkaata. Sirriidha inni ati jettee yaada bareedaadha. Maali namni tokko ilaalchi yaada qabu ibsachuun dirqama ta'a. Ilaalchi yaada qabdu immoo deebi'ee uummata diigu irraa akka of qusachuu qabu jechuudha. Namni hundinuu siyaasaa feetee deeggaruu dandeessa. Paartii feetees deeggaruu dandeessa. Batuma uummata Oromootti as deebitee waan uummata Oromoo kana wal jibbisiisu waan uummata Oromoo tokkummaa dhorku waan uummata Oromoodhaa jechuun isaan gidduutti lola kaasu rabshaa gandummaa umurraa namni hedduun of qusachuu qaba. Maaliif kana caalaa sanii san caalaa irraa namni of qusachuu qaba. Hundinuu naannoo Oromiyaa qorta akka nuti aadaa garaagaraa qabaatu Oromiyaa jechuudha uummata tokko uummata haadha takkaa fi abbaa tokko dhufe jechuudha. Kanaaf hanga jennuutti jechuudha uummanni keenya tokkummaadhaan wajji jiraachuu qabna jaalalaan waan jennirratti waliin taanee akkasitti galma geenyee yaanna. Soga guyyaaraan kanaa sagantaan qabannee isin dhaannes kana fakkaata. Maamil Yusufis gaatii asirratti nu dhaatti yaada keenya kennuudhaaf galatoomi siin jaa. Isinis galatoomaa siin jaa yeroo keessan irratti. Akkasuma kabajamtootaa fi daawwattoota keenya kan caa miidiyaa neetwoorkii daawwachaa turtan qophiin addaa guyyaaraan tanaa qabannee isiniif dhiyeessina kana fakkaata. Isinis waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jechaadha. Qophiilee keenya kan caa miidiyaa neetwoorkii irraa isiniin dabran akka daawwattan gamanumaan isin afeerra.